الشمار كفوني أكم يرتني كما جمتو تفي جالتمتو تشاينا لا ينتو صلى جبجلة ترجمتن نكان كوكرتن تسناكا كوسني جيشون جالتا بقى جراتني بقى جمتني يون إقدني عندي نكافو قلتا واقعيو سنين جتشا إيقاكا أكما وادا سني قلي واي ميشالي أوفيكي يا يرون قلفتني سنرغي سيسا جدي وادا سني قلي قبتي تكرا كيسا نفيتو جرا فيديو كنا لايك شير كوچو لنيوتا كيسا نبراغا سنين جدا warroonni immoo chaayinaal ayaan tuuti faarawaa taatan ugaaratan sabskraayibii godhuun maatii keenya ta'a barumsa guyyaa guyyaan asirratti darbu informaashinii biyya keessa jiru hordofaan isiniin jedha. Egaa ka har'a hojiirra ture tanan meeshaa adda addaa sirreessaa hojiirra ture tanan jechuudha. Kanan viidiyoo isin hojjedhe akkuma argitan akkuma qorri hin jira. Adama baay'eellee gizee roobee gannaadha waggaa caame boonaadha har'a immoo galgala irraa roobee ammallee qorraa jira jechuudha. Kanatti akka dubbadhee too jira. Isiniin jechuun jaaladha yeroo darbee waa'ee biifeetti waa'ee argaasanitti dubbadheen jira. Baay'ee mucaan dafee hin xumuru. Biifee jechuun ani kontirool biifee miti kanan hojjisiisee ani meeshaan keessa galfadha jedheetiin inni jechuudha kan inni hojjisiisee garuu akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha mucaan baay'ee kwaalitii kan ta'e jechuudha kan hojjete. Ani dhugaa dubbachuuf meeshaa qofan keessa teechisaafanii namni muluun kontirool biifee irratti hojjisiisinaan jedhanii baay'ee tokko natti kaanii jechuudha. Baay'ee bareedu takka hojjetee asirratti arguu hin dandeessanii isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka algaallee qabadhee kan isin dhufeetoo jira. Algaa kan akka xarapheezaa ani gara dafee ji'a tokko teechisee jechuudha gizee hojjetu. Baay'ee wanni kana ergaan kenne isiniin jedhee gizeen dubbadhu. Ji'a tokko gaafa guyyaa 13 darbee yookiin jechuudha dafee hin xumuru. Waraqaa qaba daftara sanguutee jira jechuudha warri hojjetee xumuree fi kanaafiyyuu orofaan nama ga'u malee dhugaan isin jira meeshaan isaa baay'ee kwaalitii kan ta'an dambanyaadha godhattee baay'ee dhufee sirratti hojjisiisan jechaanii ture jechuudha. Maaliif ani biifee tana wanni marsaa takkatti bichaadha jechuudha akkuma asirratti argaa jirtan kanaan kanan jedheeni jechuun calliseetuma kanan meeshaa keessa naqu meeshaa jira miti meeshaan mana keessa yeroo darbee hojjetee kan ture waan akka shiroo barbarree minaamina saanduqatti naqatan meeshaa kan qalamii keessaa dibee hojjetee ture ijoolleen baay'een viidiyoo san jaalatanii turtan jechuudha. Waan akkasiisanii fi kan akka ishiin meeshaalee baqa walumaa galatti hin beektu meetiraala kichinii keessaa isanitti galchadhee kan jechuudha. Ani kanan hojjisiise dhugaan isinii jedha kan kichinii keessa teessuu miti baay'ee kan bareedudha. Isinii jedha ani ndoon bootan hoggaa naga'e kutaa hirriba kiyyaa ittiin galfadhee kan yaadaa jira jechuudha. Maaliifii kutaa hirriba kiyyaa ani kanan algaa har'a qabdii guyyaa kanan kennee galee jechuudha. Biifee kanarratti allaalee dheetanoo kan immoo karaa biraa ittiin deemee dheetanan jechuudha. Baay'een ittiin boonee baay'een ittiin gammade jechuudha. Biifee kana kan naa hojjete maal ani kanaayyuu dhugaa kanatti hin bareecha akkattiin hojjetadhee tollaallee wanti wayii argee tan achumatti biifee wayii argee haala kanaan naa hojjedhuun jedheeni. Jechuun ani zim jedheetuma daddarbaan jira miti qarshiillee itti baastullee bootaa kan bakka fillafiitii taa'u fi bakki fillafiitiin teenyee baay'ee fokkosiitti hin kennine algaa irratti jechuudha kan xiyyeeffadhe. Waa'ee algaatti tan isin deebi'a biifeen kun meeqa fixe waggaattan akka argatan baay'ee bareeduudha kontiroolii oduun irratti hojjedhe. Meeqa na fixa kontiroolii tariitii minaalbaata yoo mastaawurii saninatti waddachiise malee. Yoo fixe kuma 16 fixaa jechuudha. Maaliif kana kuma 6 fi 500 naa hojjete baay'ee bareeddi warqammaa isa jedhasanii dhalee hojjete jechuudha. Asirratti ilaalaa jirtu jechuudha viidiyoo kana gubbaarratti kunooti akkuma argaa jirtan kanaadhaan isiniin jedha. Itti aansuudhaan algaa kan argaa jirtan kana algaan amma ani irratti dubbachaa jiru kanaadha jechuudha. Diizaayinii kanan hojjisiise algaan kun maal wajjin hojjetame gizeettan ishii xarapheezaa mana madaabii hoggaa beektan ta'e jechuudha. Hin beektu kan hundi keessanii baay'inaan hojjettoonni koo warroota gola madaabii keessa hojjettaniidha waan taataniifuyyuu isa san kan algaa isaanii cinaa fakkeenya mana tokko mana baay'eetii miti wanta akkasiisuun kan jiru kan mastaawutii qabu jechuudha. Isa saniidha. Dhugaatiin jedha baay'ee kwaalitii kan ta'edha. Algaan harki isaa mukni isaatuyyuu bakka sitti tola. Jabina muka isaa hojiin harki isaa ofii hojjeta. Hojjettoota hojjetti qaxaree halkan akka isaa jaafaa hojjeta jechuudha. Mucaan dhugaa mucaan illee mucaa Oromoo keenyattiidha. Mucaa qaxalee baay'ee dhugaan isin jedha. Ani meeshaalee bakka baay'ee illee deemee ilaalutu jira.
kan akka mucaa kanaa meeshaalee isaanitti tolee homtuu hin jiru. Isiniin jechuun jaaladhaa ergaa ka algaa bifa kanaan akkuma mana madaamii sanitti jechuudha akka ati barbaadde meetira 150 meetira 140 godhattee 150 godhattee akka ati manni kee naa kaasattee mana kee mattarattee hidhachuu kan hojjisiistanii anama fakkeenyaaf 120 jechuudha meetirka 20 kan jedhasanii yookaan 120 kan jedhasanii maal ishiin meetirka 20 jechuun meetira fi 20 wajjin meetira maalidha akkamii afaan Oromoo Ingilizeen nama rakkisaa yeroo hunda waan akkasiisanii namni baay'een itti fayyadamuun natti fakkaate isiniin jira isa san komodiina mastaawutii qabdu wajjin komodiina mastaawutii qabdu wajjin 20 harka kennee galeechuudha kaashimti kanan kennu qabdii aga ofii keetii harka kee keessa 5,000 illee kenni 6,000 illee kenni sumaaf xiqqaachaa deema garuu qabdii kennite tanan hojii jalqaba haala saniin kennee galee kanammoo biifii akka argaa jirtan bareedduu tana 6,500 jechuun gabaa shunkurtii baate fixxeetoo kan galtu ati bakka feete godhi mana keessii bareecha dhugaa isin jedhaan amma bootaa amma chaacha'ee kutaa hirriba kiyyaa tan godha jedhee tallaan baay'ee waan bareedduu taateef kichiinii keessa teessisuu irra dheetan jechuudha. Namoonni baay'een garuu koontiroolii irratti hojjisiisuu ol galchu namoonni baay'een ollaan dhufanii ilaalanii kanarratti koontiroolii hojjisiisu namoonni baay'een koontiroolii kan hojjisiisaa jiran kanuma akkanaati miti hin ta'u diizaayinii akkanaa kan hin qabne miti hundaan jedhanii itti dubbachaa kan jiranii egaa kaa fuulduratti waan ta'u hin beeku ani garuu ammaaf kanaafan hojjisiise meeshicha kana waanan jaaladheef itti fayyadamaa isin jedhee tan jira warroonni keessattuyyuu masmara kanarra jirtan sarara kanarra jirtanii hoggaan jedhu asiin kara harsiitiin asiin immoo kara bushooftuu kara immoo waan akkanaa kana jirtan gatiin illee jiddu galeessa isiniif ni ta'a geessuudhaaf illee hojjisiifachuu dandeessan meeshaa baay'ee bareedaa ta'e dhugaan isin jedha biiffi waan namoota baay'ee argeetoo jira xinikaaree biiffi akkanaa argeetoo hin beeku algaa isaatillee sirriitti allaaleetu dhufe akkuma asirratti argitanii bareedu kana wanni isaatillee bareedu gatiin isaatillee xiqqaadha dhugaan isiniin jedha gatiin isaatillee hojjisiiste kan hojjetameeyyuu yeroo darbisanitti argisiisee tan ture mana namaatitti haga kana jabina hin qabu algaan 20,000 bitamee firaashin immoo 16,000 bitamee isinitti argisiiseen ture garuu hojjisiisni hin dabala garuu hin daballe hojjisiisnu dhugaan isiniin jedha achittillee 20,000 achittillee 20,000 garuu kan hojjisiisanii fi kan hojjetamee lafa jiru walitti iyyuu hin dhufu isiniin jechuun jaaladha. Chubbudiin algaatuu garaagarummaa qaba kanarratti beekadha. Egaa kana fakkaataa ani meeshaalee ofii kiyyaatti fayyadamaatiin isiniif dabarsa jechaataan ture kunooti jalqabee jira itti fufnaa ganaa waan mana keessatti illee akkasumas immoo hojii alaattis hin dhiisne hin daganne wanni walirraa barannu baay'eetu jira wanti ganaa isin biraan hin geenye danuutu jiran isin jechuu jaaladha. Egaa viidiyoo tana warri jaalattan laayik sheer godhaa warri immoo ni xalabanna jettanis ni hojjisiifanna biiffee haa ta'u algaas haa ta'u ni hojjisiifanna kan akka xarabbeezaa manaa kan akka xarabbeezaa kan isa kan nyaataa kan soofaa kan akka mooyyuu kan televezyiiniidhaa ta'u ani hundaayyuu harka kennee tan galechuudha kan xarabbeezaa kan televezyiinii bakka tokkotti algaadhaan bakka tokkotti naa xumuri jedheeti nan galee isiniin jechuu jaaladha. Warroonni ni barbaannettan xalabachuu ni dandeessu dafee hin xumuramu isiniin jechuun jaaladha harka isaa anatti isinii gaafatama dhugaan isiniin jedha mudoo tokko hin qabu mucaanii baay'ee nama hojjetuu fi hojii ofii kabajuu fi bakka jedhetti nama argamuudha baay'een dinqisiifadheen isiniin jechuu jaaladha. Egaa viidiyoo tana ni jaalattan jedheen abdii qabaa sheer godhaa hiriyoota keessan biraa gaa yaada ogaa qabatan saanduqa koomentii jalatti na barreessa isiniin jechuun jaaladha. Lakkoofsa kiyya immoo taambilee irra isiniifan teechisaa afaan illee immoo duwwaa 94582 67 45 dha lakkoofsi kun isiniin jedha kanaan keessan koottaa na dubbisaa ijoolleen na dubbisaa arganis immoo hoggaan misajii keessan hin deebisne hoggaa ta'e dhugaa ani akkuma tanaan dura jedhe gaafii namni na gaafate dafee tan deebisa maaliif ofii kiyyaafillee nama hoggaan gaafadhe nan aaraan namni dafee naa deebisuu baannan jechuudha akka kootitti nama waan allaaluuf dafee tan haga naa danda'ameen namaaf deebii deebisaa kanaafuyyuu haga danda'ameen tarii ilmi namaa hojiidhaan biizii ta'uu danda'a kallattii adda addaatiin bakka adda addaatitti hojiidhaaf sosocho'uu danda'a yeroon kanarratti miisajii illee arguu baay'ee ta'e obsaan na eeggadha isiniin jechuu jaaladha.
كان فكرت فيديو كو يهرا نجارة تنجرين أبديك أبا أجا فيديو برات ولت ديمنت بايس نجارة بايس كبجة بكرت تنجانا تا باي باي